lola hamaa TPLF fi mootummaa jidduutti erga filannoon gaggeeffamee asii godhameen waraanni Tigraay makalaakaa hedduu boojjuu isinii gabaasuun kennaan yaadatama. Suuraa makalaakaawwanii finnee isinitti agarsiifna. Aarii saniitiin immootu mootummaan haleellaa Xayyaaraa TFLF irratti raawwate. Kanas bal'inaan gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin biyya Australiyatti weerarri hantuuta hammaatee hidhattoota mana hidhaatii buqqise. Hantuunni akkamitti biyya weerare waan jedhus gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo biraas gurreessin buufna. Tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jechaa odeeffannoo kana qopheessuudhaan hanga dhumaatti kan isin waliin turu immoo Antolchaa Hussein Maddaatiin. Haleellaa Xayyaaraan lubbuun waraana TFLF hedduun darbuun gabaafame. Lolli cimaan waraana makalaakaa Itoophiyaatii fi waraana TFLF jidduutti guyyaa lamaan kana gaggeeffamaa tureetii jira. Lola hamaa guyyoota lamaan kana gaggeeffameen waraanni TFLF miidhaa hamaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irraa qaqqabsiisuudhaan waraana hedduus booji'uun gabaafame. Bal'ina oduu kana oduu jalqabaa keessatti isinii himuun kennaa ni yaadatama. Amma immoo injifannoo karaa mootummaatiin argame gurreessin buufna. Lola hamaa waraana TFLF fi mootummaa jidduutti gaggeeffameen ergaa walitti dhukaasni hamaan gaggeeffameen gama lamaanirraayyuu miidhaan hamaan dhaqqabeen lubbuun nama hedduu darbeen boodarraa TFLF yookaan Tigray Defense Force jechuudhaan raayyaa ittisa Tigray jechuudhaan kan isaan moggaafatan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti haleellaa cimaa erga gaggeessee injifannoo galmeessee loltoota Itoophiyaa hedduus kan lakkoofsi isaanii 200 ol ta'u booji'e. Kinooti namoonni boojamanis akkuma amma suuraa isaanii argan jirtan kana mootummaan booda aariidhaan haleellaa Xayyaaraa raawwate. Haleellaa Xayyaaraa mootummaan waraana TFLF irratti raawwateen waraanni TFLF hedduun dhumuun isaanii beekameetii jira. Mootummaan aariidhaan kan haleellaa Xayyaaraa TFLF irratti raawwate waraana TFLF hedduus facaaseetii jira. Yeroo haleellaa Xayyaaraa raawwatu kanatti waraanni TFLF haleellaa Xayyaaraa kana jira lubbuu isaa baraarsuudhaaf gara gaaraa fi gara godaatitti gara muka jalaatti akka baqataa tures himameetii jira. Haa ta'uyyuu malee dheeffi waraana TFLF akka hin baafnes raayyaan ittisa biyyaa beeksiseetii jira. Egaa haleellaa Xayyaaraa kanaan namooti hedduun dhumaniitii jiran. Akka warri TFLF jedhutti haleellaan Xayyaaraa kan raawwatame namoota nagayaa irrattidha. Garuu raayyaan ittisa biyyaa akka jedhutti haleellaa Xayyaaraa raawwanne nuti warra TFLF qaama shororkeessaa yakka badii dalaguu isaa itti fufee irratti jechuun gabaaseetii jira. Lolli Tigraay fi lolli mootummaa Itoophiyaa Dr.Shibeshi kan federaalaa jidduutti gaggeeffamaa jiru tokko jedhee bifa haadhawaan waan eegale fakkaata. TFLF deebisuudhaan magaalaa Addagiraat akka qabates gabaafamaatii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolichi yeroo mootummaan Itoophiyaa filannoodhaan danqamee jirutti akkasuma yeroo lolli Suudaanii fi Itoophiyaa jirutti akkasuma yeroo lolli woboo akka malee gaggeeffamaa jirutti kan eegaledha. Mootummaan waan kana dhabsisuuf na fakkaate haleellaa Xayyaaraa waraana TFLF irratti guyyaa adiidhaan raawwate. TFLF baduu qaba. TFLF wajjin jaarsummaan hin jiru. TFLF araarama tokkollee hin agarsiifnu kan jedhe raayyaan ittisa biyyaa haleellaa Xayyaaraa fi taankii itti roobsaatii jira. Egaa lolichi akka malee deemaa jira. Taatee lolichaa faana buunee hordofnee gama keessan dhiyeessina. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin Australiyaatti weerarri hantuuta hammaate hidhamtoota mana hidhaatii buqqise. Akkamitti hantuunni hidhamtoota mana hidhaatii buqqisa jechuun keessan hin oolu. Gabaasa kana keessatti deebii isaa argattu. Austraaliyaa kutaa biyya New South Wales weerarri hantuuta hidhamtoonni 1000 lakkaaman iddoo biraatti akka geeffaman dirqisiise. Manni hidhaa kun qulqulleeffamee haaromfamutti jira. Hidhamtoonni 400 fi hojjettoonni mana amala sirreessaa waliin gitanitti argamu
torban lamaan dhufaniif iddoo biraatti dabarfaman. Hantuutni shiboo fi paantii mana hidhaa kana dabalatee bu'uuraalee misoomaa miidhuun mancaatii guddaa dhaqqabsiise. New South Wales ganna 10 keessatti weerara hantuutaa hamatu rakkise. Hantuunni kun waggaa waggaan biyyatti weerara. Oomishni midhaan guddaa naannichaa jiraachuun kibba baha Austraaliyaa keessatti lakkoofsa hantuutaa akka guddatu ka'umsa ta'e. Hantuutni bakka kanatti keessattuu ooyiruu qonnaa caalatti miite. Abbaan taayitaa mana hidhaa biyyattii weerarri hantuutaa biraa akka hin jiraanne ittisuuf manicha akka qulqulleeffamu, suphamuu fi eegamullee ibse. Komishinarri mana tajaajila amala sirreessaa New South Wales Peter Severin hantuutni gidduu galaan kana weerarte mancaafte miidhaan qaqqabe hangas guddaa waan ta'eef yeroof hidhamtoota baasuun barbaachise jedhaniiti jiru. Hantuunni Australiyatti kanuma hunda abaasaa nyaatte. Hojjettoonni wiirtuu kan harki caalan isaanii mana hidhaa bulchiinsa dhihaa biyyattii keessatti argamutti ramadamuuf jiru. Hidhamtoonni garuu mana hidhaa Makuharii jedhamu dabalatee iddoowwan garagaraa birootti dabarfamu. Abseeveriin hojjettoonni fi hidhamtoonni akka rakkoo fayyaa kamiifuu saaxilaman hin feenu jedhan. Hoomaan hantuutaa torbaan dhiyoo asitti sirumaayyuu kan durii caalaa kutaa bulchiinsaa Austraaliyaa kanatti hammaate jedhan Abseeveriin. Weerarri hantuutaa maaliif hammaate gaafiin jedhus hin oolu. Weerarri hantuutaa kun bara 2020 waqtii midhaan sassaabamutti jalqabuusaa miidiyaaleen biyyattii gabaasan. Weerarri kun haalli qilleensaa addatti hormaata hantuutaaf mijatee jiraachuu fi oomishni midhaanii guddaan jiruun gubachuu miciree hordofee uumamuuf gogiinsi waggaa guutuuf turuun fa'aa akka ka'umsa weerara kanaaf ta'anitti eeramu. Midhaan gahaan hantuunni soorattu jiraachuu fi bineensonni hantuuta adamsanii sooratan gogiinsa biyyattii keessatti hammaateen baay'inaan xiqqaachuun weerarri hantuutaa akka ka'u taasise. New South Wales keessatti weerarri hantuutaa kun hammaatullee kutaaleen biyyattii kanneen akka Queensland, Victoria fi South Australia weerara hantuutaa miidhamaniiti jiru. ABC News ogeeyyiin dhimmicha ilaallatu wabeeffachuun akka gabaasetti hantuutni miliyoonaatti lakkaaman bulchiinsa biyyattii keessa haala to'annoof rakkisaa ta'een yaa'utti jiru jedheeti jira. New South Walesitti hoomaan hantuutaa hammaachuurraa kan ka'e manneen barnootaa, hospitaalota, giddugala gabaa fi manneen jireenyaa keessatti illee galaa jiru. Weerarri hantuutaa kun midhaan qonnaan bultootaa mancaasuun caalatti miidheetii jira jedhameetii jira. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoo keenya gama biraatiin kibba Maadaagaskar bakka lammiileen waggoota 14 oliif hongeen beelaan dararamaa jiraniif namoonni waan nyaatan dhabanii dhoqqee nyaachuu eegalan. Sagantaa nyaataa addunyaa World Food Program rakkoon beelaaf hongee waggoota 14 caalan lakkoofsise yeroo ammaan dura hammaataa jiru jechuun akeekkachiise. Daarektarri jaarmiyaa kanaa David Beasley tibbana bakka rakkoon mudate daawwatan. Namoonni walakkaa miliyoonaa caalan balaa hongee fi beelaan dararamaa jiraachuu kan ibsan qondaalli kun namoonni 800 ta'an ammoo balaa kanaaf saaxilamuu jiru jedhan. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa David gara kibba Maadaagaskar imaluun waan daawwataniin akkaan rifachuu dubbatu. Wanta jaan argetti baay'een rifadhe. Daa'imman lafee fi gogaa malee foon irraa hin jiru. Maatiin waan nyaatan dhabuurraa kan ka'e dhoqqee nyaachaa jiru. Balaa suukkanneessaa hawaasa nama dubbatuuf hin qabnee fi fageenyarra jiru mudachaa jiraachuusaa hawaasni addunyaa akka quba qabatu dhaaman. Rakkoo kana jijjiirama qilleensatu fide kan jedhan qondaalli sagantaa nyaataa addunyaa kun hongee waggaa waggaan naannawa kana mudatutti hawaasa haqee irraa mancaasee waan nyaatu dhabsiise malee dogongora isaaniitiin waan raawwate miti jedhan. Biyyoonni humna qaban lammiilee beelaan dhumaa jiran kanneen gargaaruun itti gaafatamummaa akka dhala namaatti irra jiru baachuu qabus jedhaniiti jiru. Egaan daawwataa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma
odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal agarruutti immoo turtiin turtii gaarii isiniif haa taatu.